Nagaan Kiristoos Iyesuus lafaa fi bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamoo fi jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyoo gooftaatti kan jaallatamtan YouTube waldaa eekamsaa keessatti kan argamtan akkasumallee kallattii kamiin Sagalee Wqayo karaa YouTube waldaa eekamsaa kan share ta'ee isin qaqqabu biyya garaa keessa kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii gooftaa isa karaa kallattii kamiin eegee gargaaree guyyaaf yeroo kana nuuf kenne bara baraan galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Eegamnee gargaaramnee jiraannee irra ga'uu keenyaaf sababii jireenyaan nuuf ta'e Kiristoos haa eebbifamu. Ammallee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyo gooftaa lafaa fi bakka haala isin keessa jirtan keessatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isa nagaa keenya ta'e Kiristoosiif immoo galanni guddaan haa ta'u. Egaa YouTube waldaa eekamsaadhaaf haaraa kan taatan yookiin subscribe kan hin goone subscribe like akkasumallee obboloota keessaniif share akka gootan isiniin jenna. Waaqayyoo sanu gargaare kanaaf galanni guddaan haa ta'u jecha Sagalee Wqayo waliin lafa tokko ilaallee Waaqayyoon kadhata gabaabaa hin kadhanna. Isa nu gargaare kana Waaqayyoon galateeffanna. Jireenya keessa yaada keessan hundumaa Waaqayyotti laadhaa, eenyummaa keessa Waaqayyotti kennaati. Waaqayyoon galateeffadha. Namni isatti of kenne, jireenya isaa namni isatti kennate, adeemsa isaa namni isatti kennate, kaayyoof karoora isaa namni isatti kennate, namni Yesuus Kiristoosiin jireenya isaa dursisiise, Yesuus Kiristoosiifis immoo jireenya isaa dursa yoo kenne namni hin milkaa'a, adeemee galma ga'a. Wanti isa qabuuf jireenya isaa daangessan baay'een kan jiran yoo fakkaatan illee isa isaan qabuudhaaf isaan daangessuudhaaf Kiristoos fuula isaanii dura dhaabbatu isaan duraa cabseetu riqicha ce'umsaa nooraa amansiisaa ta'e isaan gargaara. Warra kam? Warra jireenya isaa isaanitti kennatan, warra eenyummaa isaanii Kiristoositti kennatan. Kiristoositti of kennadhu, Kiristoosiin amanadhu. Kiristoos si gaggeessaa, inni si gargaara, inni harka kee hin qaba. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii naareffama. Isaan akka joobraa baalleedhaan waliin hin ka'u, hin adeemu, hin dadhabani, hin fiigu, hin mudhukan. Warri kam? Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Biyyi lafaa abdii namaaf hin kennu, namni abdii namaaf hin kennu, jireenyi aduu gadii abdii namaaf hin kennu, jireenya aduu garasii isa abdii jireenya bara baraa namaaf kennutti tarkaanfachuudhaaf Kiristoos duukaa bu'uutu anaaf siin barbaachisa. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Kanaaf iyyuu adeemsa kee, jireenya kee, yaada kee, karoora kee hundumaa kallattii kamiin Kiristoositti yoo kennatte Kiristoos si milkaa'insa keeti. Kiristoos milkaa'umsa kooti. Maqaa Waaqayyoo gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan ni geessa. Isaan warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hundumaa hin waame. Warra waame qajeelota isaan godhe, warra qajeelota godhe ulfinaan isaan ga'e jedha. Roomee 8:28 yoo dubbifattan warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara eessaatti? Gara gaariitti, gara ulfinaatti, gara qajeelummaatti isaan ni geessa. Waaqayyo biyya lafaa hundumaa walqixa jaallatee tokkicha ilma isaa unuuf gara biyya lafaatti erge. Warra isa jaallatan abboommii isaa eeguudhaan, warra isa jaallatan isa sodaachuudhaan, warra isa sodaatan isaaf tole jechuudhaan immoo gargaaree gara gaariitti isaan ni geessa. Gargaaree gara gaariitti si geessa. Gargaaree gara ulfinaatti si geessa. Gargaaree gara milkaa'umsaatti si geessa. Gargaaree gara nooraa ce'umsaa siif ta'ee dirree siif abdachiifame sanatti si geessa Yesuus. Kanaaf iyyuu warra isa jaallatan jedha dubbiin Waaqayyo. Akkamitti jaallanna nuti Waaqayyoon? Maal gooneef jaallanna nuti Waaqayyoon? Maal nurraa barbaada Waaqayyo? Jireenya keenya barbaada. Isatti of kennuu keenya barbaada Waaqayyo. Aarsaa galataa isatti tolu garaa dhiifamaa qabaannee fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa geeddarannaa qabaannee jaalala namaaf qabaannee Waaqayyoon sodaannee abboommii isaa eeknee isaaf tole jennee Waaqayyoon jaallannee gara ulfinaatti, gara jireenyaatti, gara eebbaatti darbuu dandeenya. Waliin makaa as goraa achi goraa gara ulfinaatti, gara milkaa'insaatti
yookiis immoo gonfoo isa unuuf qophaa'e sanatti darbuun hin danda'amu. Yoo isaa wajjin jiraatan garuu daandii isaarra yoo adeeman garuu bakki nuuf abdachiifame sun kan kuuf kan keeti. Waaqayyo naaf isin na gargaaru. Kanaafiyyuu warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree, karaa hundumaa kallattii hundumaan hafuurattis foonittis gargaaree gara gaariitti, gara qajeelummaatti, gara milkaa'insaatti isaan geessaa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Akeekaan waamamte ati, akeekaaf si waame, akeekaaf na waame Waaqayyo. Itti waamama keenya beekne jennaan nuti waamicha qabaanneetu waamicha nu qaqqabeen, waamicha nu ga'een fuula isaa duratti qulqulloota taanee argamneerra. Karaa Kiristoos Iyesuus nuti gara jireenyaatti dhufne. Kanaaf Iyesuus Kiristoos isa akeekaaf nu waame kan, isa jireenyaaf nu waame kan, isa ulfinaaf nu waame kan, gara ulfinaatti waamamuu keenya kan ammoo beekne waamicha keenya adda baafannee gara ulfina sanuuf yaadame, gara eebba sanuuf yaadame, gara jireenya sanuuf yaadametti darbuu akka dandeenyuuf anaaf isiniin Kiristoos agargaaru. Makiraa daanatiyaas peelatuu kayyas wahakiriiga. Baay'ee waamicha isaa dagachuurraan kan ka'e, baay'ee lafatti waamame maaliif akka waamame dagachuurraa kan ka'e adeemee kan karaatti hafe baay'eedha. Dhokatee kan hafe baay'eedha. Haalaan biyya lafaa liqimfamee kan hafe baay'ee jira. Har'a nuti waamicha keenya beekneerra waamicha keenya dagateen inni si waame amanamaadha. Akeekaaf waamamte ati, jireenyaaf waamamte ati, ulfinaaf waamamte ati. Dogoggoree si waamne, dogoggoree na waamne Waaqayyo inni nu waame amanamaadha. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Akeekaan warra waamee gara qajeelummaatti isaan geessa. Gara qajeelummaatti warra geesse immoo ulfinaan isaan ga'a. Har'i kee wanta hin darbine yoo sitti fakkaate illee, kan si danqu baay'een fuula kee riiree kan dhaabbatu yoo jiraate illee, inni si waame, inni ulfinatti si dabarsu, inni danqaraa dura kee cabsee ulfina siif yaadametti si ceesisuu danda'u Kiristoos anaaf siif amanamaadha. Jabaadhu. Haala laalteen sodaatiin, rakkina kee laalteen sodaatiin, biyya lafaa laalteen sodaatiin. Isa si marsirra hin caala ilmi Waaqayyoo. Rakkinaaf haala si marsirra hin caala ilmi Waaqayyoo. Haalelluuyaa. Galanni Kiristoos Iyesuusiif haa ta'u. Waaqayyoof haa galatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 9 kaasee gabaabinaan dubbisee Waaqayyoon galateeffanna. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Inni hin dubbate wanta inni dubbates hin ta'e. Inni hin abboome wanta inni abboomes ka'ee hin dhaabbate. Waaqayyo maree saba lafa irraa hin diiga. Yaanni namoonni qopheessanis hojii irra akka hin oolle hin godha. Haalelluuyaa. Maree Waaqayyoo garuu bara baraan hin dhaabbata. Yaanni garaa isaas dhaloota hamma dhalootaatti hin hojjeta. Sabni gooftaan kun Waaqayyo isaa ta'eef warri Waaqayyo ofiif isaan fo'ates haa gammadan. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni hin dubbate. Wanti inni dubbates maal ta'e ka'ee hin dhaabbate. Inni hin abboome wanta inni abboomes ka'ee hin dhaabbate. Inni hin dubbate wanta inni dubbates wanti inni dubbates hin ta'e. Inni hin abboome wanta inni abboomes immoo ka'ee hin dhaabbate. Inni hin dubbate wanta inni dubbates hin ta'e. Inni hin abboome wanta inni abboomes immoo ka'ee hin dhaabbate. Eenyu inni dubbate kun? Waaqayyodha. Inni Waaqayyo siif dubbate siif ta'a. Inni Waaqayyo waa'ee keetiif dubbate siif in raawwatama. Dubbatee duuban deebi'u Waaqayyo.
akka namaa miti Waaqayyo haala laalee yeroo laalee dadhabbii laalee haala mijatuuf hin mijanne laalee isa dubbateef duuban deebi'u Waaqayyo. Inni siif dubbatame sun kakuun siif abdachiifame sun iddootti siif eegameera. Akeekni Waaqayyo siif yaade barri fagaatu haalli hammaatullee siif in raawwatama. Wanti inni dubbate in ta'e, wanta inni abboomes ka'ee hin dhaabbate. Waaqayyo maree saba lafa irraa in diiga. Maree warra akkamii? Maree jallootaa. Maree warra sirratti ka'anii, maree warra sirratti jireenya kee irratti qindoomina hamaa baasanii Waaqayyo maree isaanii in diiga. Isa sirratti mari'atu, isa jireenya kee irratti karoorfatu Waaqayyo karoora isaaf, maree isaa, ajandaa isaaf, qindoomina isaa jireenya kee irraa in diiga. Waaqayyo maree saba lafa irraa in diiga. Yaanni namoonni qopheessanis hojii irra akka hin oolle hin godha. Waaqayyo hojii diina kee raawwatee akka inni hojii irra hin oolle godheera. Karoora diina kee, yaada diina kee, tooftaa diina kee, qindoominni diinni kee sirratti baasu raawwatee jireenya kee irraa akka hin jirre godheera Yesuus. In ta'u sirratti. Haalati sodaatte sirratti hin ta'u, rakkinnati sodaatte sirratti hin ta'u, dhukkubnati sodaatte sirratti hin ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaada namoonni sirratti qopheessan, yaada jalloonni sirratti qopheessan raawwatee sirratti hin ta'u. Waaqayyo maree jallootaa jireenya kee irraa hin diiga. Maree Waaqayyoo garuu bara baraan hin dhaabbata. Yaanni garaa isaas dhalootaa hamma dhalootaatti in hojjeta. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo isa siif dubbate, isa waa'ee keetiif jedhe, isa waa'ee keetiif abboome siif raawwata. Kakuun afaan Waaqayyootiin siif dubbatame, kakuu dhageessee jireenyi ati jiraattuuf kakuun ati gurraan dhageessee faallaa yoo sitti fakkaate illee inni sitti dubbatame sun dubbiin jireenyaa isa jiraataa biraa ta'uunsaa amansiisaa ta'u malee Waaqayyo gooftaan maccaa isa siif dubbate sana siif raawwachuudhaaf Waaqa amanamaadha. Barri fagaatus abdiin kutatiin, yeroon dheeratus barri sirra dheeratus ati abdiin kutatiin turi Waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo gooftaan maccaa sadarkaa ati irratti abdii fixxee, humna fixxee kanaa booddee adeemuu hin danda'u jette irratti sadarkaa dhumaatti sii dhufa Yesuus. Haalleluuyaa, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta inni dubbate hin ta'a. Inni waa'ee keetiif dubbatame maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya keessan irratti, mana keessan irratti haa ta'u. Karoora keessan irratti, sagantaa keessan irratti afaan Waaqayyoo dubbate isiniif haa ta'u. Barri isin itti adeemaa jirtan bara kakuu itti dhaga'aa, bara lakkooftan utuu hin taane bara kakuu itti nyaattan, bara ulfinaa, bara milkaa'insaa, bara gammachuuf nagaa isiniif haa taasisu Waaqayyo. Haalleluuyaa, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan sirraa diigu sirraa diigee jireenya kee ijaara. Mareef ajandaa jallootaa jireenya kee irraa diigee isa siif dubbateef, isa siif yaade galmaan siif ga'uuf si wajjin jira Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bita kee mirga kee ilaaltee, ududuubaaf fuula kee dura ilaaltee, waan si marsu, waan si sodaachisu baay'een jireenya keetti naanna'ee jiru, jireenya kee marsee jiru kan fakkaatu baay'ee yoo jiraate illee Waaqayyo gooftaan maccaa maree jallootaa jireenya kee irraa diiguudhaaf siif mul'ateera. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Maaliif fuutee baate yaa Museen jedhan sabni Israa'el seera ba'uu boqonnaa 14 keessatti yoo ilaaltan, maaliif biyya Gibxii kaleessa keessa turre baroota darban keessa isaaniif garboomnee hojjechaa turre keessatti utuu dhumne utuu duune irratti achi lafa waashaa hin qabnu?
maaliif nu fuutee baate jedhanii gaafa isaan irratti gunguman. Akkas jedhee Museen Waaqayyoo karaa Musee saba kanatti dubbate. Isa amma ilaaltan kana, isa amma sodaattan kana, isa amma itti yaaddoftan, itti boossan, itti dhiphattan kana deebitanii akka kanaatti hin argitanii isin jabaadhaatii dhaabadhaa. Har'a gochaa Waaqayyo isiniif godhu dhaabadhaatii ilaalaa jedhe. Galaana yaaddoo sitti marse Waaqayyo gooftaan dura keetii gargaaree si ceesisaatiin hin sodaatin. Isa si boossise Waaqayyo gooftaan maccaas irratti si moosisee karaa darbinsaaf nooraa ce'umsaa siif ta'aatis hin sodaatin. Hin sodaatinaa, jabaadhaa dhaabadhaa. Hin sodaatinaa, isa har'a argitan kana, isa irratti yaaddoftan kana, isa har'a isin boossise kana akka kanaatti deebitanii hin argitanii jedhe. Isa si yaaddesse, isa si boossise, isa humna si fixachiise, isa abdii kee nyaate atis deebitee hin argitu. Hin sodaatin. Inni si wajjin jiru isa si marsirra hin caala. Pireedinatiyaas makiraadanatii kayyaas waakiriiga. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hidhaa du'aa Waaqayyoo tuunni dhalootarraa kukkutuun argaa jira. Murtuxxee du'aa jireenya keetti darbatame harki Waaqayyoo jireenya keerraa gubeera. Haalleluuyaa. In sodaatiin inni ati sodaatte sin dhaalu. Haalli ati sodaatte, rakkinni ati sodaatte sun sin dhaalu. Waaqayyo si sodaachise irratti si moosiseera. Galaana dura kee dhaabbatee galaana yaaddoo karaa darbinsaa si dhowwate hiree si ceesisuudhaaf ilmi Waaqayyoo si wajjin jira. Hin sodaatin. Galanni guddaan, ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqayyoodhati gooftaa si haa galatu. Nu wajjin taate, nu gargaarte, ayyaana kee nuuf baay'iste mootii nagaa. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Nuti kan si galateeffannu fuula kee dura kan jirru dadhabootaaf cubbamoota ta'uu keenya beekna. Yaada garaa geddarannaa qabaannee dhiifamuu cubbuu si dura argachuudhaaf immoo yaa Waaqayyo fuula araara kee argachuudhaaf gooftaa Yesuus fuula kee jirra. Fuula araara kee nutti deebisi. Araara kee nuuf haa ta'u. Biyya keenyaaf, dhaloota bo'aa jiran, dhaloota gaddaa jiran, maqaa gooftaa Yesuusiin haala garaa garaatiin dararfama keessa kan jiraniif fuulli araara kee, ijji araara kee Waaqarraa nuuna ilaalu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin harki harka isaanii qabee dadhabaa isaanii keessaa isaan kaasu, kufaa jireenya isaanii keessaa isaan kaasu, imimmaan isaanii irraa haqu. Maqaa Yesuusiin dhaloota kanaaf haa hiixatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki kee humna namaa jabeessu, harki kee lafaa nama kaasu, harki kee caba namaa dhidhiibu, harki kee dhukkubsataa namaa fayyisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhaloota kanaaf sa'aatii kan harki kee haa hiixatu. Harka kee eeggachaa kan jiraniif, harka kee barbaaddachaa kan jiraniif, gargaarsa si biraa eeggachaa kan jiraniif, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin harka gargaarsa keeti Waaqayyo dhaloota kanaaf diriirsi. Bokkaan ulfinaa, bokkaan eebbaa, bokkaan nagaa maqaa Yesuusiin dhaloota nagaan isaanii jeeqame, dhaloota abjuun isaanii jeeqame, dhaloota maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii jeeqameef qilleensi nagaa si biraa qilleensa'u. Abdii kan kutatan, humna kan fixan gooftaa Yesuus Kiristoos isa humna isaan fixachiise, isa abdii isaan kutachiise irratti maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee abdii, sagalee jireenyaa, sagalee nagaa dhaloota kanaaf erguun fedha kee, jaalala kee naaf haa ta'u. Amma sa'aatii kanaa kaasanii dhaloonni kun maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin hafuura dhukkubaa jireenya isaanii dhiphisu, dhukkuba dhokataa, dhukkuba mul'ataa, dhukkuba hafuuraa, dhukkuba fooniitti humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'an. Humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a. Humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a. Humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a maqaa du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin. Haalleluuyaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin bilisa ba'a. Dhukkuba hafuuraatti bilisa ba'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhukkuba mallattoo beekamuuf hin beekamne jireenya keessan dhiphisutti bilisa ba'a. Dhiiga Kiristoos Yesuusiin bilisa isin baaseera. Madaa'uu isaatiin fayyifamtan jedhamee barreeffamee jira. Madaa'uu Kiristoos Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasee jireenya keessanirraa dhukkubni maqaa Yesuusiin hundeen dhukkubaa, du'aa fi humni du'aa, abaarsaa fi humni abaarsaa jireenya keessanirraa qambarree rakkinaa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan burkutaa'e haa ta'u.
laadiyaas pireediyaas makiraadanaatiyaas wahakiriigaa haaleluyyaa maqaa Yesuusiin bilisaa ba'an dhaloonni kun. Sammuutti kan hojjetame jireenya isaanii qabuu kan barbaadu, nagaa isaanii qabuu kan barbaadu, eebba isaanii qabuu kan barbaadu, mul'ata isaanii abjuu isaanii qabuu kan barbaadu, humna dhiiga Kiristoos Yesuusiin dhaloota kanarraa kan cabe haa ta'u. Gooftaa kusi haa galatu, kabajame, eebbifame, olol jedhi kan hidhaman maqaa Yesuusiin haa hiikaman. Rakkinaan kan qabaman agadhiifatan, dhukkubaan kan qabaman agadhiifatan, cubbuudhaan kan qabaman agadhiifatan, abaarsaan kan qabaman agadhiifatan. Sa'aatii kanaa kaasee sammuun dhaloota kana nagaaf gammachuu si biraa ta'een haa guutamu. Nagaan ani kennu nagaa akka biyyi lafaa kennutti miti jette maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo garaan gadde haa gammadu. Ijji mammaanii maqaa Yesuusiin haa qooru. Galgala boo'ichi yoo ta'e ganama lillee ta'a jedha dubbiin kee. Maqaa Gooftaa Yesuusiin gadda isaanii haa irraanfatan, boo'icha isaanii haa irraanfatan. Inni wal'aansoo isaaniin qabu humnichi ergamaan seexanaa maqaa Yesuusiin jireenya isaaniirraa kan diigame haa ta'u. Gooftaa si haa galatu, kabajame ulfaadha.